Gafti di koga. Calcabarati Obojawar yo ammana turani challisani asdufan akka nama qabsoo uummata Oromootiif dhimma tokkotti waan qulqulluu tokko beekan tarsiimoo qulqulluu wayii an kanatti jira kanatti mari'achiisee namoota bukkee jiran namoota beekan mari'achiisee kanatti walii galee jira kanaan adeemna kanarratti mari'anna waan jedhuun eegan durallee barreeffamee illee rabsamee yoo mari'anne isatti eege isaan ala akkanatti gaaffii namni tokko namni lama gaafate wawwacuma ta'a malee bu'aa buusna jedhee waan hin amanneef. Kan biraa waan lamatu jira gam tokkoon mootummaan kun nurratti kufuu jira. Biyyi kun diigamuutti jirti kan jedhu sodaa lallabuutu jira. Gama biraatiin immoo biyya kana dhaabuu qabnaa dura gaaffii jedhu jira. Isuma bukkee immoo kaayyoon keenya mootummaa jigsuu mitii kan jedhu jira. Kamitti gorrame? Kanaaf adda bahuun rakkisaan ta'e. As immoo deebi'amee waa hundumtuu mataa nama tokko irratti tuulama. Ni beekna Abiy akkamii dhufee maal hawaa garamitti deemaa hin beekne. Garuu immoo namni kun qofaa isaa miti. Dhagateemti isaanii haa xiqqaatus namoonni waliin jiran ni jiran. Namoota waliin jiruun san keessa yeroo darbetti hooggantoota jennee namootni nuyi ol kaasnee ilaallee itti amannee duukaannee waa turanii jira. Har'a akkamitti namni kun akka nama tokkootti waa hundumti mootummaa fi biyyattii suni nama tokko irratti kufee ati illee bakkuma deemtu hundatti nama kana irratti xiyyeeffattee haasofta. Ni beekna akka gaarii hin jiru, biyyattiin akka gaarii hin jirtu, uummanni keenya akka gaarii hin jiru. Garuu immoo akkuma ati amma haasawaan kee dhaggeeffataa ture keessatti kaastutti hundumtuu dukkana miti. Bakka waan gaarii tokko jirtutti dhuganii bakka yakki yookaan rakkinni jirtu tokkotti immoo akkuma amma deemaa jiru kana dhaadheessanii yookaan fooyyessanii yookaan fonqolchanii jijjiirama fiduu ni danda'ama jennee itti amanee deemuu dandeenya. Gama saniin qulqullinni hin jiru. Kan biraa waa xiqqoo haasa'u malee yoo haasofnu safuu qabna. Wanni sibiilitii jedhamu kun ni jira. Egaa kitaaba kana gurguruuf haasawwan kun mariin kun jalqabameen booda haalli ati warraama mootummaa keessa jiran kana itti ibsitu al tokko tokkoon nanaasisa. Namni hundumtuu mootummaa san keessa jiru ignorant yookaan arrogant jedhamee kan himamu natti fakkaatu. Namoonni beekan hin jiranii rakkinni gadi isaan qabee sodaan gadi isaan qabee kan yeroo eeggatan ni jiraatan. Nama keenya kana akkasitti walitti qabnee jimlaa utuu abaabru as immoo deebinee mootummaan kuni mootummaa maqaa Oromootiin jiru nurratti kufaa jira maqaan nu badaa jira yoo jennu ofumaan of dhiigaa waan jiru sitti fakkaatu abaarri yoo maal finna wanni oguu nama abaaru namoota sun yoo achitti abaaru waa'ee keenyaa maal hima wanni sun of eeggannoon maaf dabala. Inni kabira har'a si faana haasawaa jira. Gaafiin kun ka'eera garuu irra deebi'ee cimsuu barbaadeeti. Jawaar faana haasawaa jirra moo Ofeekoo faana haasawaa jirra moo kaminni adda baasnee beekuu qabna. Yoo Ofeekoodha ta'e Ofeekoon tarsiimoo siyaasaa qabaa sagantaa sanarratti hundoofnee haasawuu dandeenya. Yoo immoo akka nama dhuunfaatti Jawaar faana haasofne ta'e gargar bahiinsi Jawaariif Ofeekoo gidduu jiru utuu qulqullaa'ee bareedaa ta'a.
yoo akkasis ta'e Jawaar faana ajandaa nama tokkoo faana haasawaa jirra haala amma jiru kanatti. Maaliif hooggansi si duukaa jiru gadi bahee ani nama kana faana hin jira waliin mari'anne irraa yaada kan hin deeggara kan jedhu hin jiru. Marii amma calqabaa jirru kun illee akkuma amma jiraa jiru kun wanni gadi fageessinee sarara gidduu dubbisnee addaan hubannee deemaa jiru hin jiru. Wacatu baay'ata. Waanuma xiqqoo ta'een kahee wacatu ta'a. Wannuma ta'e viidiyoon tokko ol ka'ee sababa saniitiin akka waan nabiyyi diigamteetti ka'aa jira. Kun hin tolu. Akka nama siyaasa baratee akka nama fageessee ilaaluutti tarsiimoo baasamee wanni qeequmsi qabu qabatamaan qoramee yoo ta'e wayi har'a opiniyoonii namni tokko dubbisee kan barreesseen kaanee mootummaa waan namni dalagaa ture kana yoo bu'uuma tokkotti jigsina ta'e boru nuunis nu taajjabsiisa. Of keessattis of ilaallee of bukkeettis orma ilaallee waliin madaallee yoo deemne wayyuu danda'a. Gaaffii inni dhumaa ani siif qabu. Okey, hin mari'anna bakka adda addaatti marii taasifteetta marii gaggabaabduu kan namni yeroo dheeraa eegee ganufee gadadhabeen booda waa dubbattu eega dadhabetti haxaxaalee akkuma kiyyaa kana ol ka'ee dubbatu kan taasifamaa turan dhaggeeffadheera. Akkana mul'atutti akkuma kanatti dhufaa jechuudha. Bu'aan mariiwwan kanaa akkamittiin gadi teenyee qaboo achi keessaa ba'e tokko ilaallee yaada dhuunfaa keenyatti qabnu, yaada barnootaan qabnu, yaada barreessinee, yaada dubbisnee beeknurraan waliin madaalsinee gumaacha bilchaataa wayii yoo si duukaa hordofnee haala ammatiitti adeemaa jirtu kanaan si duukaa deemnu ta'e gumaacha akkamiin taasisuu dandeenya? Maal yaaddeetti? Waan na barreessitee fuulduratti nuuf dhiyeessitee nurratti mari'an ni jira moo akkasuma wacumaan deemnee akkuma kana amma ta'e kokkolfinee walirri qannee deemnee kanumaadhaaf galatoomna. Amma akka argaa jiru kanatti sa'aatiin 20 maaliif seetan waan keenya dhiyeessuun bareedadha. Yoo barii yaada dheeraa fi yaada illee gaaffiillee wal mafaan yoo deemne nama shan kana irratti sa'aatiin deemaa jechuudha. Please waan namni biraallee hin gaafatne amma yaada maraa gaafatan keessa dirbaanuu ragaa bahee waan hedduutu jira. Isuma akka inni irra deebi'ee jira. Akka sakkan taanee gaggabaabsine namni marti akka hiree argatu haa goonuu please haa gaggabaabsine. Haa dubbannu irra hin deddeebi'u. Lamaan kana deebisee itti aantu deema. Gaabii hedduu waan kaaftaniif jechuudha. Umara kuma nufurraa sodaatee bukkee irraa kaase. Dhiiraa bishee. Waa'ee goolii isaatu goolii biraan geenyee lammatti hin kennina abiyyitti kenname gaafas isin hundumtuu hedduu keessa abiyyi ta'uu waan jennan roofus ni hinaaftinaan jechuudha. Let's be honest ta'uu qabna bara. Dhaadachuun maal miti. Hojii dheeraa namni gongoraa yes. Aangoo harka ofiyyoo kennuu natu murteesse. Itti gaafatana fuudha. Eenyu sirriillee ture. Yeroo sanitti dhaabonni as jiran gosaan golaan bakka shanii qoodanii ture. Oromoon illee qopheessi jennee qopheessine. Yeroo meeqa yaallee bakka isaan shan qoodamanitti osoo finnee aangoo itti kennine Oromoo sana gosaan golaan bitaniiti kana caalaa wal ficciisan ture. And I was right. Filannoon qabnu naafaa fi goofaa keessaa filannoo qabna ture. Nuti akka qeerrootti jaarmaa siyaasaan ture we are social movement. Aangoo qabachuudhaaf fedhiis qophiis hin qabnu karoora keenyas hin turre. We are civic society, social movementiidhaan political society kennuu qabna ture. By 2020 Ifa barbaadoo isaa barreeffamaan isin wajji haasaa kan hojjenne bara. Yeroo dheeraas dhufe 2007
torbarraa hanga 2002 yeroo qabsoo nagaa qo'adhu kitaaba G-Sharp afaan Oromootti hiinee birrii baasanii dhufaa barreessuutti nama ta'a. Tasii barreessuun kaawwatatti nama ta'a. Mariichiisuu irratti karoorri keenya sochii uummataati. Maal jedhee dirqama nu fudhannee sirna wayyaanee kaasuudha. Sammoota waa lama yaadne tokko jaarmeedhaan biyya alaa jiran wal ta'anii dhufanii at least aangoo akka hidhatan. Jaarmeen siyaasaa bakka lama ture jedha gaafas. Tokko hidhaa ture tokko biyya alaa ture. Kan biyya alaa ture faffaca'aa ture. Faffaca'aan sun immoo ganda qaba ture gola qaba ture murna qofa miti. Inni raafatina kuma lama tokko maaltu ture. Kuma lama saddeet maaltu ture. Murna qofa ni godha. Dubbi ganda keessa ture. Sanfuunan Oromoo jennee nation building projectii irra ture. Fuunee murnoota keenya nation building projectii san duuba deebisanii sodaatu. Kanaaf jaarmiyoota jiran keessa akka ce'umsatitti relatively opiniyoota wayyaa. Opiniyoo keessaa immoo namoota sabboonummaa Oromoo qaban saboota garaama keessattis fudhatama qaban jennetti lammaa gara fuulduraa binna. Wanti tatteessisaa keessatti deebii galuu dandeessanii hin ta'u namni kun inni isin jedhu. Jibba jaalala dhuunfaa irraa qabu. Allammaas gaafsan qorannoodhaan malee dhuunfaan hariiroo irraa qabu ture. We need a study of leadership, character, competence, experience. Tokko laalle kabbaa dulaan ilaalle. Dhugaa dubbattan akka gahumsanitti abbaa dulaan duroo iyyatu yeroo garuu nurraan fudhatan. Liitana siin qabu yeroo dheeraa waan tureef taaboon itti aanee namni sila wayyaa qabaachuu danda'u lama waliin ture wal bira ture experience hin kalaqtan. Innis sirnicha keessa waan turee hin ta'u continuity sirnicha status quo tuusiisa malee face of change ta'uu hin danda'u. Qeerroon nurraa fudhatu mana nurraa fudhatu jenna taaboon keessa. Itti aansinee lamma laalle hanqina qabu wajjiinu Mutannoo wayyaa qaba. Uummanni fudhatee jira. Statementship qaba. Cross ethnic cimina isaa keessa dargaggeessa ta'u jabaatee hojjechuu danda'u isaa laafina isaa keessa barnoota dhabu mutannoo dhabu ambition qualification waliin madaalee qabaachuu isaa kana callisnee waan murteessee miti. Nuti akka gareetti qofa osoo hin ta'in external experts irratti mari'achiifnee jira. Loo jennaan dhiisi Oromoo haa ta'u malee jennaan warri dhaabaa hedduun taa'aa dhabuute misootatti. Okay, maaliif ammoo akkana fakkaatutti kana. Namni kun dhufnaan Opiniyoofis, Oromoofis, Itoophiyaafis kasaaraa hamaan jiru. Woobus naan jettan us bara obboleettii illee naan jedhu wanni dammaraan naannoo raawwate rabshuma haraara si taate naan jedhu. Ni dhiisi. Nambodo gadi gargaari jira. Hin gale marfadheen waggaa tokko ol dalaga. Faarsee bulaallee yaale bara. Jedhanii waan bayee mormuu yaale. Sambooda political party irraa fedhii qabaachaa ture. Okay, alternative leadership jiraatu qaba jennee jaarmaa walitti dhufee carraaqqii hedduu goone. Talk is cheap, but we did. We tried everything we can. Now, so goaliin akka bayee irraa ture jechuudha. We tried. Kamera karaa nagayaa baay'eetti. Osoo akkas jettu karaa nagayaati. Osoo bakka naan jettan karaa nagayaati wayyaa. Karaa nagayaan dalagu Afrikaa keessa osoo jiran taankeenatti kennitanii jira. Jiraanya kennitanii jira jiru bara. Wanti isin gootan koroonaa nu kennitan miidiyaa ittiin jaarre qeerroo ittiin gurmeessine warra baankiif taankii qabu lafaan geenye. Eenyutu meera biyyaa dhugaatu qabu. Eenyutu wayyaan qola ogeeyyiitti ammoo lafa jira. Harmi beekaa ture qabsoo hidhannoo malee abatan osoo jennuti. Loo qabsoo hidhannoo kan barbaadetti hafuuf nuti garuu Anak kota biyya keenya anak kota uummata keenya erga qoraan deemoota tooftaalee barbaachisaa fayyadamne waggaa afur keessatti wareegam madaalaadhaan sirna waggaa 50 gaafii tokko malee bulchee jedhamee yaadame. From the strongest party, the strongest army, and the most robust economy. Ture irratti hidhii roobni hojjetu. Itu markatu. Arroo wal keenya. Arroo ta'ee qawwee qaba. Oromoo qaba qawwee.
دروني إمام مرداد أول اسم فارسات تسوق بلاغة جروب ترى أول بدي سرنا برباجي سرنا برباجي أرى minimum orang yang kaya minimum milion orang orang أول مليون تقوم minimum darat nama rawat pun kan dia ya kita yaran tu watak kedua pun kan dia so let's not fetishize guns kau kata ini yo bukan ini itu rai bukan dia gara-gara kau ini bukan dia wani bokala man kan kusa je wa mega da atretis kawen wani buka fa mutum biya ke da dawo juga dilan gara futuran le an is not religious about guns is not about religion sudah le kawan itu kakakku ki sudah kan dia ka biar rawai ka sudah kan ada bom se sudah kan dia berapa tahun dulu dah ada akam beruti rakul itu kan kawin ni bagi terlihat ada orang bos kawin di balik balik kawin nak baru jangan baru kawin kau ni betul betul sena isadi ti abaw kawin apa abati be utakka warana apa utakka abati be rakul orang ni nanti mo ila arna bodoh pai toprak takka duroni nanti be itu orang mau garu arna lagi nama di zaman bilicala this is fact karena kita misalnya mulai cuma bahasa itu. Kamera demokrasi Afrika kisah tidak dia boleh kan dia apa? Because that's our only hope. Kenya ni zaman mau hati dia macam fakir ni. Serna hamadu. Kibaki itu kurventi multi party demokrasi ni. Karena Kenya demokrasi ni. Kasi persati lah betul lah. Akan tu mandi muka ada soal yang tadi. Karena Kenya kisah ni. Mana ayam orang murti ti, ayam apa Allah mati, ayam apa nama le, nama tu khusyuk bukan dia. Azkau nak kan, kapsul boleh ni. Durat, gini jalan bisa ni. Soci mau ti. Samboda, jalan saya tu mau mati. Jalan saya kapsul ni, saya demokrasi, multi party, demokrasi kita. Amma demokrasi permit bola ni lagi ni. Beyond Hindun, Nigeria suruh kete, South Africa suruh kete, demokrasi dirkam. Demokrasi Afrika tinggal dia pun racism ini namanya berapa orang ni dia mah dirkamas dapat umri dia ni umur itu demokrasi tinggal pun dulu ni juga foundation sam Raila kan dia kan orang kan bahasa orang kalau demokrasi tinggal kes betul betul jadi saya abang kambang dan jambang dapat saya demokrasi harga kan ilmi tidak beri amma ilmi hawa umur demokrasi jauh lebih intensif agar hukum ini demokrasi berarti kilometer besi. So, demokrasi indah dia menjadi demokrasi kehatan. Kalau demokrasi mau begini, orang mau bermuncul betul. Topnya betul terasa. Demokrasi yang dilatih, one minggu. Gantung mati kau nggak. Democracy is not a simple thing. The state's control over means of violence has shattered. The state controls probably 30% of the territory, probably 30% of the means of violence. Abi war humna pincile ko sagala disi humna motuma hujalan kam. Arra wal khabar kuna jira ha jira male nan mule torna jira. I want you to pay close attention to fragmentation of society and the weakening of the state. Kun akan melihat dengan farm itu kau yang vinde kamate Ethiopia amaru lalu mati kau hujan. Yo kimbo marong fan ubali kapsulan Ethiopia o Oromia orang muka bicara indah dia mu malah malu. Malaki, amma dah
dhugar. Soviet US qofaatu ilmi Itoophiyaa irra kaseeru. Kana the middle powers. Biyyoota hedduutu harka galfatee jira achi keessatti. Harkatti humni tokko waraanaan dhufee Abiyyis waraanaan aangoo turuu hin danda'u isinitti hima. That is done. Waraanni isaa hin jiru amma. Kappaasitiin deebi'ee abadan deebi'ee gidaamii to'achuu hin danda'u. Naannoo Amaaraa keessa magaalaa gurguddoo muraasa malee harka isaan jiran. This is hard data, hard intelligence of Delhi. Hin jiru harka isaa. I don't see contradictions in this. Sirna fi kufaa jiru maqaa itti fuudhuu barbaadu Sudaan asuma kan ishu itti dhiisnaan ni kufa sanii miti. Ani kan jechaa jiru sanii irratti qisaasuu hin qabu. Wanni guddaan tokko biyyaa fi fudhatee akka kufu. What am I talking about? I'm talking about post-Abi. Post-current state, current system. Abi booda biyyi tuni biyya kana fudhatee akka hin qabne irraa baraaruu tokko. Lammaffaa the post-Abi political dispensation. Eliitiin Itoophiyaadha, eliitiin Oromoo kana barachuu qaba. Yookaan maaltu bu'aa waan nama warjee dhufu. Arras garii sirni kun itti fufuu qabaa jira, garii sirni kun hin kufu. Yeroo tokko utuu deemee haasa'u 2016 hiree guddaa booda eegamaas state of emergency declare godhan booda namoota akka keenya nama akka tokko walitti qabee jirtu. Sirni kun kufuu edha. Jijjiiramu dhufu jira. Haaboo qooduu jira. Haaboo jajjabaa booda kan jira. Waan irraa kufi miti but I am bringing certain information to certain issues. Yeroo sadi keessa. Within a year sirni sun dhagate. Yeroo biyyoo kunu gaafa nama qopheeffadhaa jechuun jennu mootummaan yaadannoo keessa jira akkasii miti warra jechaa ture. The fundamentals are gone. Ammatti wanni ajitee godhaa jiru maali? I want you to ask that question. What if? What's that? Nama kana booda yookiin aangoo kana booda sirna bultanii booda sirna akkamitti ijaaramu qaba? Sirna soo. Eewwamni transition wani jedhu kuni baatii kee hawwataa tokko keessatti takka kanarraa maqaa takka kanarratti deebi'a. Yeroo kanatti kanarratti eeguu baannaan kute maal taa'ee kana dabree yoo darbe.
Bati tanda dura namni dekan mula tu. Kamu dekan ni berada namni kaki kasu. Babur dulu hari dah ramai gara-gara aku. So amma kali jajan itu, that is coming. Whether we like it or not. Hangga dia abi jual. Hangga dia abi jim. Change is coming. Primarily because of his doing. So, tenje ini ti. Anak mawar ni sebenarnya jiru kuretu nanti. Itu di kuasa nanti. It's over. Untuk itu dekat itu, ya tu. Is the system more of a liability or more of an asset? Bab bicara nak by much major is more of a liability than an asset. Finally, tiko di jeroan tiko kogota dabrana kisa argamte dahama di majra. More than anything else, credibility. Hoggan sa siyasa Oromo, credibility umat Oromo, khasana ama ke sena di majra. Arrogant jette, ignorant jette, I should have incompetence. System में जो इसे काकिस तो करस दूरा तीन पेमेंट नमोदा करोगा फुटू अकेसी दूर नहीं बेटा even अच्छी कैसा वो अम्मा नमोनी फिले नहीं थी मरसे loyalty are the only criteria jiru namor sebenarnya कैसे नमोदा ini bekerja sama jajawab jiru isal baru bakal mesti sudah hijrah bakal mesti sudah bakal karakap si sudah bakal tersiso mau bahas sudah tersiso origin ti sudah hijrah Mali sarati ya patay ke dulu. This is a sultanistic state regime. Kava ya di mali di belakang fokus dulu. Serna orang tua parti kokotur. Di belakang fokus ogore, baru wan alagat tadi, wan tigre tadi ini. Serna orang tua parti kokotur. Politik biro di belakang urut esa semua dah makai ada ni, mana tigre pusat tu. Arra dengan it is one man show. This is not what I'm saying. This is exactly what his ministers are saying. It is a sultanistic, modern era kesati, sultanistic state. Akka yero amma, one you not fuck orang mo. So I'm not focusing because I have beef with it. No, this is a sultanistic state. There is nobody around there. None. Makada jomore, there is none. It's a sultanistic state. When the regime is a sultanistic, then you must call it for what it is. Galatoomii amma mootuu nama lamatu hafe ammallee irra deebi'ee yaadachiisa kennaa gaafii garuma gaafiitti goonee akka gaafii kenninu daqiiqaa dheeraa akka wajjiraan fudhannee Hasan wanticha garanatti as dhiyaadhaati gaafii keessan dhiyeeffadhaa galatooma. Agama mentora, dalagaa jirtuun gaarii dura dorsoo ateen seef to'a jiraachuu kan teennee yaadaa ture ufuu illee atoo ajjeesuuf taate to'a san irraa uffattuftee rabbiin asiinsi ga'e galanni haa qabu atillee rabbiin galatoofadhu. Ittaanee lola araaratu kooltee waabee mareerootu kooltee jedhu mammaaksa. Gaafa jijjiirama biyyatti dhaqee uummanni sabni keenya Hasan naan jedhan. Sinabaa isin jaalanna. Jarma sadii nurraan tuqinii naan jedhan. Eenyu fa'a jarri sadii jedhe. Jawaarii fi lammaadha abiyyeedha. Jara sadii kana nurraan tuqina jedhan. Namni gaafsanillee hin tuqinaa jedhaa ture sima. Namni Itoophiyaa tokkummaa jedhanii koontarillee dhageessan sadiini dhaadhallee inni kan isaa gaafsanuu addeesse. Du'us jiraadhus Itoophiyaa jedhee ifa lakkaa antarlaayi hadhallee kan isaa sadii. Kan keeti kan dhugan dhugan. Akkamitti karaa nagaatiin dhaabni kafa'oo waggaa dheeraa
qabsaa'aa ture mallas irraa kaasee warra karaa nagaa jedheetta atillee warra sanii dabalam karaa nagahaan kun gaafii Oromoo deebisaallee turre deebisuullee jiru gaafin isi ati mabbii wal dhabdeen isinii tokkummaa Itoophiyaa irratti walii galtan ati ammoo federaalizimii godhaa jirti gaafii sabaa bakka gartee sabni Oromoo barcumaa dhibba sadii waan argatutti fuudhee federaalizimiin haa ta'u Itoophiyaan biyya bulchina yoo kanan barbaadu Oromoo guddaan kanan barbaadu kanaaf warra Itoophiyaa barbaadu warra dimokiraasii illee barbaadu warra sabaaf sablammii yaadu saba ofii dhiisee fuuldura fillee barbaadu akkasitti yoon qajeelataata akka adda bilisummaa Oromoo kaa'uu isaa lafa keessatti akka fedhii uummata Oromoo mirga hiree murteeffama biyyeessaa irratti abbaa biyyummaa isaa irratti walii galtan karaa nagaatti galtaa haasaa karaa nagahaan sun ammoo yoo isin waliin dhiyaatanii qabeessallee isin nutti ol kaa'e lambaallee amma inni lambaallee deebisuu danda'a ati ammoo lammaan jaaladhe inni yoo fedhan lammaa baay'isaallee deebisuu danda'a akka hin qajeelchi kanaa kan ta'ettu kana yoo fedhan lammaa biyyee deebisuu danda'a lammaa fi Aishaa deebisuu danda'a inni tayyibee yeroo kana hoo gaariidhaan hojjatee jennee itti dhiifnaamu hin deeggarra asi dubbiin kanaaf lama yoo kaa'e amma achi nuti konfin kanaaf wanni godhamuu qabu gaafa duraa kora konvenshinii Jenevaa irratti si barreessaa ture adda bilisummaa Oromoo dhaabilee hundi keessaa kaa'amee haa galu ta'uu baannaan adda bilisummaa Oromoo haa balle maaliif sabaaf qabsaa ture gaariidha kana alatti hin ta'u jettanii kan gartee harka sagaleedhaan na hinjifata jettee dubbatte yeroo baay'ee andi dee ture sagaleedhaan na hinjifatanii warri gaafsan sagalee siin yoo galee isa tumsaa jira wanni almammaa kareef mammaa keefi lola araatu koorsee waabee marii kokkoorsee hojii jedhee warra gaafsan waliin murteessaa turetu warra gaafsan miidiyaa irratti illee gadi baay'ee dubbataa turetu waliin biraa galee isa tumsaa jira akkasuma dhaabni gartee Itoophiyaa fedhullee keellallee warra isa gala kaaka leetoo data kaaka deemaa naga'u mootummaa kiyya jedhe hagammatu nabaayyoo eeggadda dammaqa irraa boofnaan ani deemaan eeggataa ture bakka san seenuudhaan garuu hin argan inni kanneen illee keen kaa'uuf illee jira hin beekna kan kanaafuu maaltu maal abbii jedhee jira Oromoon nagaa jaalataa Oromoon deemnee gatteenye haasa'uu dandeenya hin araaramnaa jedhe yeroo fedhetti araaramuu danda'a yeroo fedhetti nama 52 karaa nagaa konflikti risolution jedhee kaa'ee jira isaan sanii waliin dhaabilee wajjin ammallee ijibbaata gahuu yoo danda'ame dan malee Itoophiyaa kukufiitii irraa hambisuu inni Itoophiyaa jaalate gaafni inni jaalate gaafa siidaa inni sillaasii gafuudhee isin afoo gadhaa gatoo achi jirti hin ta'u jedhaa ture akkaasa dubbii argitani gaafa minilkii illee itti daban soo nama kanaani karaa nagaatiin deemna taa'e irraa bu'ii jechuun hin danda'amu inni baay'uu ka caalu ka ammaati jettee gaafa harka si dhahee abbaatee mutee jedhee si dhahe obaa miti lakki adiillee si ta'an mana kutuusa jettee karaa akkasitti waliin haasoftan irra gaariidha kanaaf haalli ta'uu qabu karaa nagahaatiin mootummaa kana gartee yoo danda'ame ijibbaata reefa biraa torba garagalchate ijibbaata karaa nagaa buusu karaa nagahaatiin yaalu dhaabilee Oromoolee waliin qabu mariin amma deemaa jiru kun hawaasa hundaa keessatti dhaabilee waliin illee deemaa babal'ataa deemu ifa gaaf duraa kan ture dhoksaatu dhugaa dubban dhaabilee Oromoo dhoksaa ture mariin hawaasa keessatti akkanitti hin deemaa yoo deemallee nama dhoksaatiin deemaa ture namni galeellee nama dhoksaan gala si tokko jaame malee kun wana waliin gala kanaaf jecha wanni akkasii ta'uu qabu uf duraa maaltu cheenjiin dhufaana jetteemi cheenjiin dhufu kana yoo ka dhufu taate dhufu foo qophaa'uun hawaasni qophaa'u bulchiinsa ammarra kan lafa kaatu qabu administreeshinii biyya san bulchu gadi kaa'atu qaba namni ta'edha tokko kan lammata immoo lammata immoo gaafii hedduu kaasanii turanii irra deemu ati kaafaa keessatti hojjetaa turte warri kaafaa gaafa ati nu dhufte balaan nu dhufe jedhanii wallabbii guddaa ture kana quba qaba siyyuu situ kana nu fide namni illee kan nurraa du'e kaachee ajjee chaajaalallee ga'ee kana jedhaa ture haala kanaan jira waliif ammoo hojjechuu dandeetta jarri ammoo karaa amma deemtu kanaan si amanu walummaan kaafaa otuu si waliin deemu deebi'ee ammoo itti dhiiftee qeerroo Oromoo revolution jettee jalqabdamoo haarawatti akkamitti deemtaa kana addanuu baasee jechuudha. Galatoom nama tokko daballee nama tokko achi bira jira dargaggeessi suni Qamar
Please ammallee gabaabsuudhuma yaala waan namni biraa dubbatee fi yaada biraa walitti maynee yoo dheeressine hin deemaa galatooma. Galatoomii Jawaar baga waan hunda keessa yuunivarsiitii as geessisii jenna. Akkasuma gaafiin baay'een ani kaasuuf yaade akka yaadaatiif akka gaafisitti illee artiist jeneraal artiist Umar Suleeman fa'aa kaasanii jiranii. Yeroo tooftaa qabsoo jijjiirtuutu mul'ata. Tooftaa jiru jijjiiraa jirta. Haa ta'uutii kaayyoon tokkuma waan jettu himaa jirta. Ammoo yeroo kunoo amma biyya addunyaa kanarra naanna'aa jirtu kophaa kee naanna'aa jirtu. Maaliif kophaa kee akkanatti biyya addunyaa kanarra naanna'uu dandeesse? Warroota itti amantu wajjin maaliif naanna'uu sinii beeka jedhudha. Deebi'ee qabsoon amma booda itti fufoo qabsoo akkamiiti? Akka amma Oromiyaa keessa jirutti abbaan milishaa yoo ta'e ilmi qeerroodha. Qeerroo sanoo kaastee abbaadhaaf ilmi galgala manatti wal arguun hin oolani. Wanni qabsoon amma itti deemaa jirru kuni akka asiin dura afaan biraa haasaatiin miti kasi ajjeesan afaan Oromootiin Oromoon dhumachuuf hin baay'atu ka jedhudha. Waan ati karaa miidiyaatiin karaa fuula feesbuukii keetiin ta'ee sooshaal miidiyaa irratti maxxansitu namni waan san sheeroo godhee laayikoo godhee itti adamamaa jira. Riyaaktiin ati gootu marayyuu Oromoo kafaltii guddaa kafalchiisa. Waan kana yookiin ifaan ifa gootee tarsiimoof dura maaliif ittiin deemne ka jedhudha. Galatooma. Galatoomadha. An waan isin gammachiisu sanitti ni beeka. Waan isin fayyada jiru sanitti. Jala murree haa dabarru waan tokko. Yaanni Oromiyaan addatti baatee biyya taati jiru practical miti. Oromoo hin fayyadu. It is very important we become honest. Arra Oromiyaan eenyu irraa foto hiikaa biyyaa mata irraa immoo Biraanuu Juulaa irraa foto hiikaa. Naannoo fi dhuunfatti. Naannoo waan akka boonu. Uummanni wal bira dhaabate hin danda'amu. No hin danda'amu. Practical hin danda'amu. Waan hin danda'amne sitti himamatu. Sitti. Later, sagantamoota keessoo kan barreessu, he was right. He did not explain, he was not understood. Haala qabatamaa keessoo Oromooti. Haala qabatamaa biyyi sun keessa jirtuun gama diinagdeetiin, gama securitytiin, gama hawaasummaatiin, tokkummaa Oromootiif sirni Itoophiyaa jijjiiranii dimokiraateessanii akka Oromoo saba biraatiin taatutti ijaaruu caalaa wanni Oromoo fayyadu hin jiru. Dhaadannoo sabboonummaa finiisuuf godhamaa ture it is not true. Har'a immoo har'a immoo kan hoggaan jedhu ati sajjatteef si ajjeesuu qabna miti. Filannoo keessa seentee Oromiyaan tokko qopheessee dorgomu mirgi kee kabajamuu qabu. Sun dirqama. Sun kabajamuu qabu. Saniif hidhamuu qabu. Saniif dhiibbaa maa jedhamee hidhamuu qabdu. Ana immoo akka yaadaatitti wanti Oromoo fayyadu, kan Oromoo fayyadu, kan Oromoodhaan bu'aa qabu. Guddaa afaan beekan amma zamana paakoo irraa kaasee jennoo kee kan mutu. Kan mutu jennoo. And it remains. Har'a mutu jette kan dura sitti ka'u eliitii Oromoo kasteetii irraa waa corachuu eegalee. Practically miti. Lammaffaa. Oromoon amma if bira darbee saboota biraatiin itti gaafatamummaa akka qabu fudhachuu qabda dhiiroo. Kaleessa Amaariin guutuu wayii billi filatee akka warra hin keenye bara. Hayilasillaasee illee hin keenye. Maqaa isaatiin irra ture. Gaafa soo cunqursaa Amaaraan irra ture jechee dubbachaa ture. Saboota wayyaaleen dhufte. Murna xiqqaa tokkoon dhufee lole. Manni Tigraay jedhu hin keenye. Olaantummaa Tigraayitu ture jennee qabsaa ture.
arra sama sabni Itoophiyaa olaantummaa Oromootu jira jeeti amana. Perception is more important than reality in politics. One in a mission. More important than reality. One case of Kenya no break. One case, Gamalama Mirama Yurabia. Gamalama. Gamaka Pomo, Makuvi, and Usama Mudita. Gamakari Makaka and Sabra in Nisa. As in Miram, achieved them. Kana Roro Nura Jusufra Kasu. Roro was about the Ratan Kasu, Makaki and the Ramada, Rapsu. Dual duty ka. Hanggang mga representative, abso if baral ko dyan siya. Hanggang mga representative, nam numidali, mag-e-e-sa insamde ka lutur. Ang nagawin niya. Kuni, nagenya, olaw di kamurat. Nagenya, dunia berarti kamurat. Ano ba, bakaray tayo, ganyan kasi parang di rasa niya natin. Ada bar, akal esati because I'm Oromo wanted to epic meet and wait to father. In Mao can order me with the Lama. Dilemma can get about Malvata. Honest, Annie. Bring money up to Ruhala to Ruhala. Sorry to what you got after. Ejibata Hassan. Ejibata Angga bagi ya, ijibata kori. Eka ni nabe, kana rantu. Uves ni boleh boleh. Isa, arrakan buka bena. Sahabat kabawai negara maksud sahabat hal hari ini umur tak harus terus rabi. Wan ada dar rabi di sejarah. Angga bagi ya. Sirni kun. Sosok bi kalesa asasi kalesa di. Gaman agak di dia. Sampo maksudnya alam buyar demo, oso nagayan, dubi fudan demo, native furu. Ya tak tu gama boleh Tanzania boleh suante. Wari keterara aci agami. Demo shekol tu nama roh aja. Wari nano asing dua lapsi. Waktu kita ber kisah demo berbanding. One remember is there are some things I'm trying to avoid. The state's control has been significantly weakened, even over its own structures. Deliver what also berbalik, hal itu deliver kuru, baiklah. Saya nak deliver ke kamu? Dari mana pakai? Kami mendengar kasih tidak, mana arogansi tadi, ignoransi. Ignorasi melaluman, bermutan, kursa, mutan menjijir. Of turma keruaman. Hamba tunggal cuy agar itu matu turun, ya kisah begitu. Angka manis itu bisa, namutan datang itu bisa. Hamba bawa tu rumit itu dah tu kunci. Unda capai ini cap sini jira. Tuan tuan tu hak kejira. Lagau si kamu, lagau si berapa. Pakai nyampe di sini. Wani bersa sedapat ini tu kemana kita lihat ni. Jualan apa? Galang-galang wajah hasil ke itu. Kuang kabas. Anam ni Oromo cakap tadi oleh Yesus kalau dia nama kan. Ifat garu. Garu. Jangan sampai jis kita tahu orang jis kita tahu. Mari ni. We have done this before. Itu pun dah dulu. Bekas saya faran Tuhan no, orang belajar aja. Itu bukan kita amal sekarang. Mari ni wani, angkara lu dewa balik. Hali biyati, lah biti apa tu? Itu apa nama? Arba ni bagi. Arba hukumnya aman kau. Kaya bihong dan nyata tu. Itu apa nama Oromianis? Awalnya tu mati jirti, dari guys dalam kau cakap kalian jira. Ini berolah boleh Cina kau tu mati, motu kau kasih kau, motu kau butuh saya. Kulcan kau tidak bersani mata fikir macam mana? Anu mata fikir, kaya di dalam sangat. Lawlessness amat tu fajar.
Kan maal fedhis ni jaa hubannaa gaarii sirnicha irrattis dhiibbaan akka godhamu. Biyyattii siyaasaan biyyattii afaan qawweetirraa gara afaan hoggana siyaasaatti deebi'uu baannaan bosona keessaa gara xarbeeza deebi'uu baannaan kasaaraa ba'a jechuudha. Akka Oromootti qotan eenyu fida? Akka Oromootti maaliif itti si mari'achiisu? Market place is very important. Hoggansi siyaasaa akka beekani, hoggansi siyaasaa akka nagaadeeti. Waan gabaan bittu, gabaan dhiyeeffatu. Dalagaan dhiye maal beektaa? Waan gabaan bitu qabdu dhaalee jechuudha dalagaan dhiye. 2022 maaliif godha ture? Gabaan dhagaa. The marketplace for peace. Sanii uumuu dalagu ture. Why? Humnoonni wal lolan Tigraay isaa ta'u Oromiyaa keessatti wal lolan gara araaraatti akka dhufaniif uummanni gabaa gamanaa isaan deeggarsuun xiqqoo akka sagabbaawaa qabootu malee hoggansi mari'atee neegosheet godhee gara gidduu dhufuutti itti ulfaatu. It creates ethnic outbidding. Kana jijjiiruu yaada ture jechuudha. Ammoo gaafa dhiibbaa maalis jee gaafa isa caalaa ijoolleen akka dhiibbaa godhu. Har'a maal mootummaa dhiibbaa godhu. Specifically maaliif abiyyi irra fookas godhu. Because I know for a fact, army, military, ararama. Minister ararama. Amma katide, awam ka mukta ise dide isa. He is unable and unwilling. Kana karena fokus goda di mana itu. Karena wanda yang itu, balik lagi. Boleh kita ngapa je? Wahai kafau boleh kita sudah tu sedikit chicken. Itu sedikit chicken kafau wajib je. Utu jeraka Jelas tidak ada berang. Kapal kok kosong wujud sotein. Orang kok kosong sotein. Orang biasa ni tim mukhazir na sangkei sa ujir wajib boleh. You are understanding? We work together. Kau itu sendiri. Mari kita pakai dia na. Toko kita bawa beres. Lama. Namanya itu rata kita kan. Karena mereka di situ, iji itu sindan tu. Okay. I have a political capital I can use. It's not easy stuff. But I have a political capital. Itu ada dia wan nama tu nanti kita mana siapa mesti. Jawab ni kita bayar tiap kali ada ni. जो पैलेस्टीन और रोमिया बर्बाद थे पर बिता बस भाई नमने दूंगारू मुतन्नो क्या कैसे दिवाली आदर मुगा ऐसा तो फुटता था ये तो इधर घर में कोई नजर तो लगा मुझे तो देखिए तरह से भी तमाम ये कन ये जवाब यार बोलने कम करा गरु सिंपल मिले आने गाफी गाफते उसो सिंपल में गाफी ती आना कितने सिंपल में दिल इत्फल मुकाबानी गाफी Gafi ummata siga anamo daasti dubbadhu gaafiti yami akka nama ummataatti akka sagalee ummataatti waan ummata keessa godhu afaan ummata ta'e sagalee ummata ta'e akka kaleessa ummata kiyya akka inni mirga ofiitti biyya ofiitti falmatu mukatti baasee wayita isin hiriira baaftan isin jala baafneetiin kaafneetitti akkasitti abukaatoo ummata dhimmi isaanii keessatti meetii falmii taman jetten taas jetten siyya beese umar deeggarsa ummata dhageetti ummata guddaa qabu ka arrabni isaa qannama warqatuma ta'anii falmuuni ni naafaa miti siin jeeban olin si kaase malee kasi qabaan jiru maaliif dubbata yaadni an dubbatu kun wada adii bugun reaction argu jirta what am I doing right now? Ika ciiseen kaase Gaafii nama hundi keessa kaafta bakka adda addaati kanaan barbaade akkanaan falmitan waliin mari'atan maaliif tokko siyaasa Oromoo calqee kana kaasuun barbaachisaa ture lammaffaa warri mootummaa sun gaariidha ni deeggareetanis dhaabbadhaa falmaa mootummaa murtaaf kan lama sadii rakkoon jiru maal beekani mootummaa waan gaarii galee duubu gadi baatee dubbattee amansiisuu hin dandeenye jiru.
They were completely dominated. Their narrative has been completely dominated. Even media did okay. We dominated them in 2 weeks. The state cannot function with that level of incompetence. The state in robust started dealing with the Kurako Doles and Mohammed. Warum mereka bisa bisa. Itu sih detail cases sih. Nuti mutan lo kapsau lama lagi mutan lo biar muncul dalam kamu. Orang mutan lo sun Doles and Retmo recara refleks. Mutan lo sama itu kawaca tuh memang sih. Isa mutan lo biar administrative experience itu orang biar. Kuning mo mutan lo kapsau rakam. Intellectual, particularly knowledge production na kamna do. Lama karawali yo hinne welcome na ada do. Amma usma ke sa war redu pagi se nicho. Kana abi bari diamu. Ni rasu tu na. Ya ada mati tu na. Tarsimo urwan tikka kada nate. Wo bole bota. Wani hari nuhit ke sa ka wani de me pura bu. Wani de ये मुना मुना माम गावी मरेगा वहाँ मरेगा कब तक अब आप मिलेगा इन्हें क्या रो दूर गला सागी और नगराती बोलो लारा मर्दा सागी भरो बोलो that's a new peculiar nature बच्चे मुझे हुए अब सोच सुनी कनाब अब सोच सुन कर अब सोच बहुत सी देव वक्त अब सोच नेगे अम्मो Hindi naman toko, yoki mo muna toko so then iba umata. Iba rin masih iba umata iba ada dari mana? Dia kerana timsu dan daur kan? Karena jawabannya memang bari itu guna. Baik tak kalau lambat kan dia beti, punya di mana tadi? Bukan agak tadi. Suruh mati sini pun baik berarti. Usul sibuk. Karena ini mereka boleh dia sering mereka dia nak pulang. Galatooma gaafii fi deebiin asirratti raawwatee jira. Almost gara sa'aatii 6 as keessa turre. Erga sagantichiyyuu jalqabee sa'a 4 as keessatti gargaaramnee jirra. Sa'a dheeraa as keessa turre galatooma ulfaadhaa. Anillee odoo waamee kana keessa jiru namni durullee erga gaafate aafu jedheetuman dhiisee isa bira taa'ee illee tittirtiru jedhee dhiisee wanni as keessatti deeme martinuu kenna maraan nuuf jiraadhaan nuuf galatooma.